mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala. Akkam Naguma. nagaa Maalummoo? akkamne Naguma. kan jedhu Ayyaana waggaa jirii namuu mataati. oolaan keessa manartii gurgurtanii jiru. Oola tokkitti qabna ayyaana binni siima gurgura. Egaa ayyaana gurgurtanii Ayyaanaaf maal akka bitee gurguran oola. haa ta'u gaa kanan jedhu ayyaana kana akkamre Foonumaan dabartii naga. egaa nyaanna Nyaanna. nyaanna Namni si waame jiraasi? anammo maa eenyu waaman jedhe dubartoonni si na waamanis. Amala siin qabdu. Ani ammalaa karaa dubartii nattaaf haadha manaa nama biraa hojii bukkeetti dabarsita gaa dubartoota biratti. Lakki manuma wajjin dabarsa maal dubartoota bira maaliin godha? Lakki amala gidi dubartoota duukaa fi godhadheeni. Maal haa ta'u? Oolaan kee manarti Oolaan koo dubartiidha. dubartiidha manarti Hin barbaade? lakki ana callisee maa hin tikfattu jedheeni. Tiksaan oolee amma ol galee. Amma fidee manatti hidhee Amma fidee amma ammoo asii. manarti hidhee oolaan kee Mana jirti amma namnis qe'ee hin jiru. namni jiru Namni qe'ee hin jiru ol bahee manaanis farsoo wayii. namatti tola beektaa dhugaa baay'ee namatti tola. Gaariidha beektaa nageenya isheetiif iyyuu gaariidha maaliif guyyaa ayyaanaa nageenyi hoolotaa jeeqamuu danda'a rukutamuu dandeessi akka carraa. Isaaniifis qaama nageenya barbaachisaa. Qaamni nageenyaa maal barbaachisaadha? Oolaadhaaf. Isaaniif qaamni nageenyaa isaanii billaadha. Hin muramu maaliif nageenyi isaan barbaachisa yoo ol galanii maaliif guyyaa ayyaana moo beektaa yeroo hunda dubbikaa lolakkaa hin muru yeroo baay'ee miti reeola murmuru kanaaf nageenya hoolotaaf ol gashuun gaariidha. Egaa kana jedhu Haa ta'u kaa. jedhi kaa Maanni dhee ta'u. kana wajji magaalaan deemaara. Haa ta'u baala kila kaa ani mool bahee waa barbaadadha. Toli. Haa ta'u. Eegumsi barbaachisaadha. Kana eegamtu bananis eegumsa bakka tolu. Haa ta'u. Eegumsi gaariidha. Nan deebi'anis Mana keessatti. as gibbii Kana jedhu magaalaan nagade. duroo nama gaggaafatta. Duroo bashaatuuf gaggaafatta. Har'a immoo kama oolaa gaggaafatta. Shaala karaa makee gasan ta'uu beeke hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige kana natti fiigu nan bokossa diige abshaaloo abshaalaa bareeddu akka moggee abshaaloo 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 abshaaloo. Maali qobaama bakka keessa deemta horii haadha diima maali? Ayyaana kana. Maal gama kana ga'ee deebi'a jettan mee ayyaanni kunis ga'e waan mana farsoona qabdu wayii kan barbaada gama kanatti ceemee as warra bagalanii tan geeffame jireen. Waa ani hoo barbaada ta'a waa. Inuma barbaadan taate bara hundayyuu qalbii keetti inuma barbaada. Ayyaana kanaaf amma qabree waa qophooftee oolaa wayii qalte. Mee kame geenyatu malaallatti qophaa'aa jirra. Yaa ta'u waan hundaaf iyyuu. Abbaan diimaa soo lafa naqaan hin galee. Hin galan achiin galan lafa hin galee dhaqinnis oolaa wayii na bira jirti see mala mataanii walitti qalanna. Rakkatiin farsoo immoo rakkoon qabu maali? Anumaaf si waama nu ga'u hojjedhuuti. Waama guyyaa sadan tokko anis achumaan bubbula guyyaa sadan kana. Ayyaana kophaatti si gatee hin galaa miti. Tisi anumaa wajjin shaashaan baay'ata guyyaa sadan kana qaba maal ayyaana kophaatti. Ni soon jiru ree. Waa meeqanuma dharraasisa. Bal'aa maal barbaadennaan ifaa jedha yoo mammaa kanattis duraanaan barbaaddu kana inni karaarraallee si deemee dhiisii. Simarsuu miti mana sanaan ba'uun kana booddee. Ayyaana nagaa ta'u mee anumaan daafuu. Maa daftee deebita moo ree? Man deebi'a gama kana deebiin deebi'a. Abshaaloo. Jirtaa bulbula. Maal farsoo jetta? Jaarkaanii farsoo jetta. Bituu fi Har'a moo kam goote jaarkaanii kee? bittaa. Amma jaarkaana saddeetiin barbaada. Waan kolfite moo? Saddeet bittuu. Jaarkaana saddeet. Saddeet. Farsoo jaarkaana saddeet. Saddeet. Jir hin qabda. Goota haatti deetti. Bulbulaa goota haatti deetti. Bulbulaa goota haatti deetti. Ila ragaataa isinillee ragaataa farshoo jaaniifaa saddeet na ajaje. Eeyyuu ragaa agarsiifatta reena tosii ajaje. Eeyyuutti maxxanaaf si malee hojjetu. Haa ta'u garuu
Akka yaadanatti hin jijjiirre. Injijjiiru qopheessi ati farsoo jaarkaana 8. Yoo si danda'ame immoo eebbaa wajjin. Jaarkaanii xixinnoo hin jirti miti see daddaalattiin. Ishee liitira 5. Lamatti si dabalu. Eebba. Lama. Eebba godheeti jala buusii jaarkaana 8 qopheessi. Meerree oolaan asitti hidha deemu eessalitti. Ijoo. Ijoo. Guyyaa ayyaanatiin oolaan baddi. Guyyaa ayyaanatiin oolaadhaaf eegumsi gaariidha. Nageenyi oolaa hin tuqaminii. Nageenyi oolaa hin sarbamini. Nageenyi oolaa hin jeeqamini boora hin jedheen ol galchee eegumsa guddaa godhee fi nyaachisee obaasee dallaa gaheetti fidee. Dallaa hidheen ba'e. Meerree eessa maaltu fudhatee ba'e? Akkami Nagumaa. kan jedhu Ayyaana waggaatti namuu mataati. oolaan keessa manarti. Mana jirti amma namnis buqqee hin jiru. Namni jirre Namni qe'ee hin jiru ol bahee mananis farsoo wayii. natti tola beektaa dhugaa baay'ee natti tola. Abshaaloon hoolaan keessa mana jirti kan hin gaafataa ture. Irra deddeebi'ee hoola. Hoolaan keessan eessarti? Hoolaa keessan nan beeka? Bulbula. Lafa qonnaa keessa moo isaa deemta dheeressa? As warra abbaa gammachiis nama manarraa ayyaana miti. Eessaa deemta akkam? Amnan shakka abshaaloo tokkoon shakka yoo agarte natti darbeera jira. Hoolaa qobbade mana. Hoolaa qobbade. Bulbula. Waasi gorsa na dhagee. Ati immoo yeroo hundumaa gorsa. Tasgabbaa'e suuta jedhe. Hin muddamin. Muddamtuu reenortuu lama taatu keessaa takka qallatteedhan miti. Hoolaa ayyaana waggaatiin badanii muddamuu dhiisa. Dhageessaa ayyaana kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabda. Waan baay'eetu jira. Tokko na dhagee. Jalqaba irratti foonumti fudhattanii iyyuu nyaattan adda baasuu qabdu. Namoonni baay'een magaalaa keessatti foon beekta harree qalachaa jiru. Lama. Ogguma nyaattu iyyuu of eeggannoodhaan xiqqeessitee nyaachuu qabdu. Yaadatta miti barreen gaddaa? Ati abshaaloon hoolaa bitattee ta'ee na gaafate. Hoolaan keessa meerree naan jedhe. Mana jirti hidhaatti dhiisee dhufee hin jedheen. Na bira darbee deemee gaafa mana galu hoolaan hin jirtu hin badde. Guyyaan ani hoolaa qobbade abshaaloo fuudhee badee hin jedhuun isa waggaa darbee cooma nyaattee mana fincaanii teesse achi bultee cholte naan jedhe. Akkas jechuu miti maal taate? Akkas jechuu osoo hin taane wanti barbaaddu hin argattan muddamin suuta jedhii maal immoo hin gurraachofte xiqqoo ishee maal taate? Ayyaana kanaaf immoo waggaa nyaattee hin gabbatta. Amma sin gorsan dhaga'e. Dheengaddas abbaan gammachis hoolan isaa jalaa baddee inuma argate. Kana malee barreen gaddaa yaadatta miti abbaan gammachis kennuudha. Mana isaa laal. Osoo hin beekin foonarree fudhatee galee biyya nyaachisee ofii isaatii nyaate. Osoo hin beekin magaalaa deeme foonarree kiiloo 2. Namni bakka tokko taa'ee nyaatu akkam jira. Hin nyaatee garaa qabee waa dhugee waa dadhabee homaa isaa booda mana fincaanii seenidha. Gatteechisee itti beetisee homaan dadhabe. Atillee of eeggadhu. Maala si gootaadha. Ana oolaa gurguruun dhufee oolaan nagadaadha amma. Maal na dhaqee nagada dhuftee immoo? Ammiti boogaa waan dhufee. Oolaa kanan gurguru dhufee. Oolaan kun an bulbulaa miti. Kan bulbulaa miti. Irraa bitan gurguru fan. Irraan bitee dhan gurguraa. Reeppoort ekspoortidha warra biyya kanaa. Kanaafidha. Ramandarootiin gaafane oolaan biteedhe oolaan kun an bulbulaati. Kan bulbulaati garuu irraa bitee dhufe. Natti gurguru. Inni bitee atirraa bitte. Inni biteetu. Ajaa'iba. Araqee gurguruu fire. Araqee ajaa'ibaa hojjedha. Araqee ajaa'ibaa dhuguu qabdaa dhuguu qabda. An dhuddeen beekne. Araqee jira dhaadhii maali gaa dhaadhii. Dhaadhii maali. Damma ni caala malee. Caala maal dhagee damma nu guuree maal araqee. Ajaa'iba. Damma. Ara damma ni caala. Damma caala. Maal fana qeeru gaa damma caala damma waa kennu. Damma ni caala jedhe. Arra faantaa mannu gaa. Faantaa mannu gaa. Nu barara maal. Isaaf shaala. Maali galgalattee dhuddee ayyaana mootii. Kana jedhan
hoolatti mana mana kee kaa deeme dhuguumee hoolatti matti qabatteera kokkottaa. Intaayi? Intaa? Ilaame? Arrabnaa darbuudis ni argina. Hoolatti gurguriiti fixii kottu. Dhufee dhugaa? Gurguriiti kottu. Humnaan dhufee dhugaayi? Mi'een seessi hojjette har'a dhugi galgala dhugi ayyaana miti baqa. Ayyaana miti? Dhufee dhugaa haa ta'u. Hoolatti ma gurguree dhufee dhugaa? Gurguriiti kottu. Gurguree man dhufee dhugaa? Yoo immoo akka jaraa hoolatti argaa gurguramudde hoolatti man fidee dhufee dhugaa? Ni sintaayi? Ayyaanni kee ajaa'iba. Mee dhaqi mee hoolaan gurguradha? Dhaqi mee hoolaa kun gurguradha? Nan deeman. Deemi. In dhufta. Humnaan dhufa? Nan deeman amma gabaan deemaa. Yeroo biraame? Yeroo biraas? Yeroo biraame. Namni mana jiru? Namun jiru osoo jiraate nan ari'a. Qophaa kiyyaan dhufa. Namni hundumaa ariiti. Iddoo nu bareechi. Yoo mana siree jiraate immoo iddoon taa'u. Araqee dhudda. Iddoon taa'uudha. Yoo akka jaraa deebiliin jiraate immoo iddoo sirees yoo qulleessite maatimaaf gaariidha. Iddoo teessu sigaa iddoo teessu. Maatiin mana jiraate. Siin xaraga iddoo teessu. Akkasuma maatiin hin jiran ta'ani hoolatti gurgureeni kottette dhiisi har'aa fi asuma tura abbo. Yoo siree qopheessi siree siree garuu yoo siree siree garuu. Abshaa kootu narraa nafi. Mee haa ta'u gaa. Bakka nan deema kootu. Haa ta'u dhaqi maaloo. Nan dhufa. Inaafiin kaa. Wuy nan dhufa. Wuy. Inaafiin ishee. Nan dhufa. Kootu. Inaafiin. Araqee ajaa'ibaan hojjedhe. Araqee ajaa'ibaati. Hojii hojjedhaati beendee meem. Inaafiin adaraa kee. Wayyoo nan dhufaati siree qofa qopheessati. Maal godhu? Abshaaloo agartee tam? Abshaaloo agartee? Abshaaloo? Nagar. As dhaabatee oolaan keessan nagaadhaa, oolaan keessan fayyaadhaa. Miilli ishee gurri ishee nagaadhaa hin nagaafata ool. Ani immoo eegaa ooleen nageenya oolaatiif hin barbaachisaa. Fayyummaa isiitiif hin barbaachisaa. Amma farshoon bitachuudha? Oolaa fudhatee bade maalan godha farsoo? Jaanikaa 8 ajajattee bade. Oolaa ergi inni fudhatee bade maalin nyaata? Foonii farsoo nyaata? Farsoon foon isaa nyaatama? Amma hin bittu jechuudha? Hin bitu maalan godha? Hin bitu. Kana gaa kuloon durumaayyuu shakke. Amma farshoon bittu jechuudhaati. Maalan godha gaafan guutu? Ani durumaa shakke ati. Amma situ bitaa durumaayyuu ani mi'a maaltu na tokkoon korsi. Farsoo bituu maal kooti irraata? Adiyyuu farsoo nagaddoo. Jaanikaa 8 naan jettee farsanuu eebba lamatti si eebbise. Oolaa koo jiran seega. Amma laal abdii farshoo gurgurachuu magaalaa dhaqee uffata kana bitadhee lukkuu haadha manaa kooti tokko kormaa tokko dhaltuu bitee dhufe. Maali wali horsiistu moo Iyyeen meedhiisi. Naa goote lukkuu kormaaf dhaltuu bitannee qalannee nyaachuu. wala hortuu nyaatina? Ani hirreegee. Wala hortuu nyaatina? Wala hortu. Amma si dhaltuu kormaa. Hin bittu amma hin bittu. Maalan godha olaan 8? Oolaa fudhatee bade maalin godha? Namichi nagaa miti? Moo ofii dhufee dhufte? Naannoo kanuma na tokkoon korsee situ bitaa silaayyuu. Ammati bituu hin barbaanne malee oolaan keetuu hin banne. Ol galii ilaali oolaa. Injirtu gibbii keessa. Agartee taa'ee si gaafachuu dhufeen. Utaaltee akkana goggodataa turtee maaltu si hafe? Farshoo 8 naan jettee barjaanikaa 8 naan jette. Maalin godha dhayaan koo nama dhufaan jedhe oolaan qalaan jedhe. Maaltu abdii natti horeedhaa barana maaltu. Oolaa jedhama filee. Mataatti naa gugee badaa gugee. Bulbula. Maanni oola? Abshaaloo? Akkami? Oolaan agaduu moo jalqabde? Oolaan jalqabeef. Maali immoo? Amma kun godhuma keeti? Akkulakkii. Kan nama biraa jiru as. Akkam? Amma na bira hin dabarreeti yoomittuu dhuftee immoo asii. Lakki oolaa wayin fidee. Kan meetee kamiin fidde? Ilaame achi bitadhu mee asii darbii. Lakki as keessaan bitadha. As mooyyamoo? As keessa naa wayya. Achis wayyaadhes. Ana as keessa naa wayyaa? Oolaa wayyaa. Kun kan eenyuuti? Inni kam? Ni kun. Ni gugwaafu guddaa moo? Kan keetiif. Oolaa keetiif. Meeqa damee sirraan bita? Oolaa magee moo? Kanuma kun bita meeqa gatiisa? Oolaa kee moo? Kan jedhu ati iddoo irraa bitattu amma. Isa kanan bitachuu barbaada. Oolaa makoon sirraa bitadha gaa sila manatti na gaafattee nageenya isaa na gaafattee fayyummaan isaa boora'uu hin qabu nageenyi isaa eegamuu qaba naan jette. Anoo maal yaadeen isinii gurguru fedheen rakkatina adeeni isinii gurguru kan fide. Asitti nageenya isaa eeguu dhufte.
asitti si gurguru fedhanii laata? Si gurguru si gaafachaa turreen? Anaaf Si gurgurufan. nageenya olaa kooti jedhe Si gurgurufani? Kanaafuu isinin gurgura deebi'aa dha. kanuma goonsirraa bitadha kan. Ergi nageenya sana jedhe kanuma goonsirraa bitadha. Rakkoon qabu meeqa damma gatiisa. Nisun moo? Iddoo biraadhaayi? Kuma kudha lamaan gurguraaru? Na biraa ammoo kuma lama ta'u. Na biraa kuma lama qofa ta'u iddoo biraadhaa kuma kudha lama. Baay'ee ol kaasteen gatiisa. Si bira saaba si ta'e malee hin kennan ture. Amma yoo ma walaa kee ta'e iyyuu si gurguruun dhufe miti ree? Eegumsaaf. Si gurguruun dhufe? Anaaf naa gurguruuf ta'e. Kanaafi kuma lama taasisu gurguradha. Kanuma goonsirraa bitaka. Kanuma keenya irraa bitadhuuti? Kuma lamarraa waa hir'isi. Birri tokko hir'isi yoo narraa bitti yoo si ta'u deemoo deem. Kanuma kooti miti kan koofiddi. Maal lagashe reenaan? Maal lagashe si gurguraan jira waan ta'eef? Ishi kanuma goona hir'isi. Narrisu. Naa hir'isi. Qorma yoo si ta'e fudhadhu yoo si ta'u deemoo lukkuu kee bitadhu lukkuu keetiin jiraadhu. Amma akka gootu gaa. Tun qaama seeraa sitti waamini. Maal jechuudha? Baattee mana seeraa dhadhamoo. Fuutee akka fiddeetti mana deebista. Maali baadiyyaa seeraa kuma maal gaawwate fi nu deemtee natti? Ni yatti moo? Gabaasi naannessee sirratti baattee gabaa naannoof ta'e mana seeraa waajjira poolisiidha. Maali gaa? Maal filadhu tokko lammansaa keessa filadhu. Baattee manatti naa gashuu moo baattee waajjira poolisii geessuu sii wayya. Maali oofnee manatti hin gashinu? Ati kohattuudhaan hattee kan godhate gurguraa jirta. Kanaafuu filannoo lama sii kenna. Akka ollummaatti yoo ta'e baadhu manatti geessi. Lafa deemuu hin dandeessu maal? Akka ija seeraatiin immoo yoo ta'e baattee waajjira poolisiidha. Maali fayyaadhaan miila qabdi bishaana? Akka fiddeetti buusee deebistama. Tokko filadhu. Ilaame yoo baadde malee ta'u miilaan deemtee galturis baadde deemne. Baadhu. Baachuu malee moo? Baadhu. Maal beeyni ulfaattu? Baadhu. Gateetti irra gadi baadhu. Maali ulfaattiris? Ben. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obsee quufa borii ilaala gommaa koo ganee ta'eera mabshaala. Biyyoota hundaa irratti beekamtii qaannoo irratti mana uffata ammayyaa fi aadaa nus lammii faashin ogeessota muuxannoo waggaa dheeraa qabaniin tajaajila isaa kennaa kan jiru yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti tajaajila inni kennaa jiru uffata guutuu dhiiraa uffata aadaa akkasumas cidhaa fi eebba sagantaawwan garaagaraaf ajajaan ni dhiyeessa. Manni uffataa keenya kan adda godhu biyyoota akka Arabaa fi Ameerikaa keessatti uffata guutuu erguu irratti argama. Maarree isinis biyya barbaadan irratti ajajachuu ni dandeessu jedha. Teessoon furii bulchiinsa magaalaa Shaggar gamoo muddiin darbii lammaffaa irratti argamna. Akkasuma lakkoofsi bilbilaa 949 yookaan 914 irratti nu bilbiluu dandeessu. Mana uffataa nus lammiffaafi lammii hundaaf. Mana uffata aadaa fi ammayyaa lammii faashin bakki argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar furii gamoo muddiin darbii lammaffaa irratti argamna. Warri ajajachuu barbaaddan biyya alaas kan teessan biyya keessas kan teessan bakka isin jirtanitti isiniif qaqqabsiisna. Waan barbaadan irraa argachuu dandeessu. Waan aadaa wal qabate hundumaayyuu humna keenya argachuu dandeessu.